Arabi harki waa kan hara ba'uun hin dhabu jennu. Sani jechaan liffatti waa gaggeessu jiran. Ani wani raajee baraati bultitee keessa teessa. Baramma intalti tun bar jaartiitii jaa. Sib deebisee yoo biyya sanaa bartee yoo ilmaan qabattee. Baram galuu nan fedha qaadee laalu. Inni haa ta'u beessa dhiisi. Sirraachi buqqee kophaati jetti hin jiraadha yoo jee hin danda'u. Deemuudhaan fadhaqee dhaqee laaluu ammaan tanaa uwwisa. Achi bakka inni intala geessisan dhaqee yoo intalti san duwwaadhaan achi jiraatte achi mataa isaaniitti cabsee dhufuu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما أركب كنا جل جرتو بقى جراتن كم كتب دنيا جرتن خمنتا مسلمة خمنتا كريستانا كست الليغا أمنتا ليه غرغرا ورطو قبضنون تي خيسانو نغيني ربي خيساني بقى جرتنتي نغيني واقع خيساني سناغو ويچا هنو قاتي منا آني جالا تأثير تتنا منا غفيدونغا أكنا بجالما هاتو مو أرغا آنينغا جولي فرطي أخطو ساتي anamma kumatisaatiin gaa viidiyoo sama tansisanis argee achi namma jechuudha akkumaan viidiyoo tana duratti waa'ee hedduu keessatti isin tuqee maxxansatti amma isiidhaanis wal bira teenyee qaamaan akka tokkotti akka nama tokkotti yaada tokko isinii ibsuudhaa fi waan inni irra jiru sulaatanii galtanii aanee jaalalaa ni kijiba amma karaa gabaabaa wannummaan inni irra jiru guututti waan sirriidhaatii miti. Anamma akka kiyyatti Dengadda waa'ee namaatii fi kana illee keessa fiduun hedduullee hin barbaachisu maaliif jennaan namaan gargaaraa jechuun inni dhaabbata addunyaadhaan taane nama kana gargaarinaan jaan jee osoo rakkinni mana isaa keessaa jiru deemuun kun ilaalcha dogongoraati. Haa ta'u malee ammoo amma isinis waan jettu ni gaafannaa jechuudha waa'ee ilma warraan tana manaa fuudhamtee kuttee fi waan haaree ammaan tana inni qabatee dhufe kana waan wal dhaabbatu jechuudha. Waan kanarratti isinis waan isin jettu ilaallee anammoo tagama khiyyaa naafisaa walitti baana ammoo tagama isaanii akkuma tokkotti hanga tokko firraa jidduudhaa fite irra dhaabbadee tagama dhimma khiyyaa naafin walitti dhufuudha sarrakkoon qabdu walitti dhufna jechuu barbaadeeti. Ammaan tana inni maal irraa akkam jee dhufe guunuuf. Aanemoo. Aaneen bardofnaan isin dubbanne seetummoo duudaa wanti ta'u. Bari ilmoo lat godheetuma ilmoo dakattiin argee dakatti huno gaara keessaan bulu jira Oromooti jala dhaqqaba Oromooti jala lubbuun naboo jira akka nama haalaarraa buusu jiranii gartee huno miijoodhaa wajjin tolaa fi arabni tolaan arabatti himee mana kiraa keessaa nagabbaasanii akkasittiin ala jira Oromooti jala dirmadda alla wuujee kijibii guddaa kan akkanatti shabakaa darbuu jira amma wanni akkasiisan. Ni agartee. Kan viidiyoon argee bara viidiyoon argee amma akkasitti haa nama baay'ee isan garraan viidiyoo waan argeetiin bara amma iddumaanuu gad dhufe ammaas kana malees ammaas wanti biraatis jirti. Saniifuu ati amma waan kanarratti jechuudha arabaanoo hanga arabaan itti dubbadeen qabu ati yoo arabaan irraa baasaa isheettee ilmoo gad darbiteef moo akkamii innis ilmooniin guddifadhaa ilmooniin galfadhaa jechuu jiraa miree. Yoo akkasii tarii akkas jettee gabbaafteefis waan qabu jechuumarraa hin beekadhu warraan tanaa wal dhufe. Maalan duraa qofa qabu hin dubbanne. Ilmoo asiis kan hin jechuudha. Moonaa kenneef barnatti hin dubbanne. Olma seenaa fuulee tokko ta'e. Hayyeemee gurbaa kanarraa akkam taana gurbaan kun guutuu akka intala summii nyaachiftan jeeti intala fuudhee bakka dalagaa geeffate. Jechuudha summii nyaachisanii uumma seenaa fi tolaatu ilmoo intala harkatti jeesee jee. Ganti guutuun naarrabsu jira. Ganti guutuun ajantaan godhatanii namni kan naan deemu jira. Tolaa summii nama nyaachisee nama jeesee warra shirkiidhaa jedhanii mataan kun na zoore. Ammaan tanaa kana biraan ammas guwayya ilmoo fudhatee manaa na baasee tolaan manaa na baasee araba na diree akkasittiin ala jiraa guuje haya ammaasoo namni maal naan jaa. Namni kun maal namaan jaa. Ayyee kaan dhiisuu kanan beekne kanummaan na beeku kasi beeku. Akkam jaamea ijoollee kun uummata musiibaadhaa isaan rabbiin uummata akkanatti siidhee barnuma jaabarra. Rabbuma maqaan balleessu. Haya amma kana biraan jechuuti risaalaan takka takkaas na barreeffamtee jirti. Waan takka takkaas arguutti hin jira. Yaani tanaa miti ta biraarra jiraa jenna. Wanni dubbiin amma haasofnes boo jiru hedduudha amma tana waan isii mun qabu maaliif salaata ogguma gee salaatan jaanii ogguma inni waan saniin dhufe laallaa jechuudha amma sanii oggusuma laala malee waan isii mari'adhuufi kanallee hin qabu jechuudha ammaa asirratti. Gama kaaniin namaan gargaaraa jee ganda keessa deemu jira. Hayya ammaa taadha manaatii galtee yoo ilmoo gadi darbiniif
beekadhu amma galaqeetu namni irra caalaan quban qabu akkuma deengatti summii nyaachisanii miyyoo hojjetan jeetti namni akkasuma waliin kunne quba qabaa beekadhu atis viidiyoo martee gadhiiftan jiru anis waa takka wanni dubbadan jiru caluma jedhanii ittiisu jira hanga inni namaan gargaaraa jee akka dhaabbata addunyaatti ganda keessa naannoo jiru ni argaa hayyoo atoo waan kanarraa akkam jetta nama akkanaa kanaan nama gargaara nama dagii tuumbee hayya namni nama dagii biyya nama gargaara hayya akkamtu mala du'aati gama fuulduratti waan kana akkamiin laalta kana malees ammaas akka waan jechuudha wanni takka takka ijjitiin tajirtu anammoo wanni irra dhage akkana fuudhaaf deemaa ni fuudhe moo kamii waan jiru tokko namni natti hime akkana miyyoo akkanaa takkaan na bira jira naani na bira fide miyyoo tana beeytanii quba qabdanii namaan naan jee miyyoon sana ammaas namaa nan beeku nama akka tokkotti jechuun beekumsa bira kunne waan biraa waliin qabnu jechuudha amma kana waan irraa dubbaduu qabu asirrattoo wanni huyyoo kan dhufu ta'e akkam jetta ati waan kanaas amma dhagootti jira waan kana inni hujumaan haas baasu jeetiin tirisee beekadhuun anammaan tan asitti jechuun kan amma harka wal biraa fudhannee naaf inni waliin baanu jechuudha anamma dubbiin san osoo ta'in ana laalchifte jechuudha dhimma kiyyaa dubbiin amma miyyoo inni cigeessiyaan san keessa dhimma kiyyaa jira beekadhu anamma bakka kana bakka naaf inni itti wal qallummaa kaarraa saanu jechuudha. Saniif atoo waan kanarra maal jetta anammaan tana dubbii siibisa jidduudha obboleessaa bultii diigee obboleessaa bultii laagee obboleessaa girgirii godhee akkan jenne amma mana sifide amma dhumatte gama kanaan gama kaaniin ammoo naaf itti dhaabbannee lola kara bira deemuuf ta'u guna kanatti jiraatu. Siyaata laanu jira bumaa taanedhaan akkana nu godhamee akkama taanu boon jiruma irraa eega mee akkam taanaa miti amma cinqamuu bichaan nu barbaachisu gama kaaniinis mudhii jettee bultii ta'e keessa taa'uudha amma booda wanni isirraa barbaadu maaliif isaan wal girgireessinee isaaf akkasii sokkaanis anis si dhufuunis haa dhaabbattu maaliif jennaan yoo dhugaadhaan atumaa tokko waliin laaqu jira jaan gama kiyyaan niin obsa niin dhaabbadha atis takkitti keessa teesseeti miyyoonis manatti haa deebitu miyyoonni fuudhee deemenis miyyoo agarru harka namni nurraa si haa fitu gaara jiraatee gaara bulee mana jiraatee sana isaanii bakka jiru isaa beekaa dadhabnaan inni dhusee fida yoo akkasumas namni argees namni har'aa si fuudhee si fidu nama hambatti mataa jechuudha ilmoo yoo irraan afurratti yoo immoo niin galfadha jee akka alaan kutusanitti achiin galfate tolfatte inni immoo irraa saanu miyyoo ammoo miyyoon ammaan tana inni jechuudha nama bira kaayee jedhan kun miyyoo tanaan nafa guttiin jira beekadhu haati mana kiyyaatu guban qabdu namni tokko guban qabu waan kanaan dubbachuutti hin jiru ilmoota akka qabdu biyyaana idduudhaan ammaas miyyoo tanaayyee akka nama tokkotti achi baasee haaja kophaa jiraaf jiru attu malee amma intala tanaa yoo wal dhageen wal ajjeesanii ijaartii ammaa tanaatu beekadhu waa hundi sirri dhuunfatee jira qabeenyaaf waa hundi isiitu sirri keessatti hirkaa qaba haati manaa utubaa manaa barcuma manaa jeeti waa hundi isiitti amanee hanga dubbeela cacaqona malee waa hundi isiirraan kaa'e saniifuu amma isii cinaadhaan as dabree ammaan kana hanga tokko liffaalee tumaan isii gargaaru jira malee miyyoo maanee cigeessiyaan tana beekadhu miyyoon tabiyyaa ilmoota kanaa qabdu amma miyyoo tana minzamaa wajji jiraatanis wanta wajji jiraatanis quban qabu jechuudha anamma eegaan isii arguu fi kana dhiise ji'a afurmoo kana gama kaaniin maallaqa namatti hin kennu jira akkanaaf isin fuula waliin dhaabbanne jee bultiitii jallaa qama jee namni dhimma bultiif irraa qabu akka itti nama haarjuu fi akka itti nama tajaajilu hin dhabu aaraa fi harki waa kan hara ba'uun hin dhabu jennu sani jechaan liffatti waa gaggeessu jira jechuudha amma inni amma mijootana fuudhee na bira jirtii namni naan jee amma wanni sanis dhugaate amma naaf eetu daraabbanneeti naaf inni akka haareetti walitti jibaana jechuudha amma bakka kanaafin waan kanaas siin gaafadha jee asirratti wanni yaada qabdu jechuudha amma ni qabdaa hoomii qabdu yookaan yaada waan kana irratti maal jettati wanni kun dhufe waan kana namaan natti himi namaa barreessee natti himi miyyoo kana ni akkana jiru sun takka naa galutti jirtu biyya maal jirti wayna jijjiiru siin galutti jiru mire allaala nama waa takka namaa keessa hin jiru yaa rabbi ayyaa amma gurbaa kana ana bara amma ifii buru akka dheetiin jira namaatu na rakkise siin caalaa dhaabbadhu keessa jan bakka siranii dhaabbadha jeetti dubbiin dhufte gama kaaniin nabira kutanii gosatii jaarrabsu jira namnichi tafre nabira cuuteeti maatii xiyyaa kanaa achi arrabsu jira silaanatti illee haftee nagaya maaliif jennaan isin warra akkasii hogguu jan beekadhu warri kuni abaabuudhatti dabraa beekadhu ana qofa osoo hin ta'in isin warra akkasii uummata akkasii hogguu jan
ummanni kun ummata kamirraa nas dhaladde akkam akkamirraa nas dhufe kana nama laalchisa. Nabire jechuun anaatu jechuudha isaanuu maqaa arrabsee balleessee arrabsisee jechuudha. Bakka kanattiin ammoo inni kun akkamii afi bukkana jechuun jiranii waan kana inni boodaan fidi waan kana gamamitti irraa deemuu qabdaa. Anta tijaalle namni osoo gamatti irraa deemtaa an harka fudhachuuf hin deema. Kanaan si jechuun jiran. Ande waan qaramanii deemtuun deema dandeessa. Hayya akkas taanaan. Akkuma gootee takarati deemna ooftuun deema. Naa ani wanni raajee badhaati bultitee keessa teessa. Baramma intalti tun bar jaartiitii jaa. Bar tolaa keenya mee jaartiidha. Tolaadhaan na dhagaye. Anamma tolaa keenya. Sirraa achi buqqee kophaati jetti hin jiraadha yoo hin jee hin danda'u. Hayya. Hin danda'u aaneen kana honoy. Harma malaaltu gorta manaa miti. Hin danda'u kophaati sirraa achi buqqee jiraatu. Akkuma tina gootan taa harma tina ooftin. Halaas akkas taanaan innis kara dhufu naa dhufu waan kana gam tokko dhaabbanneetuma warra biyyaatis itti gaafannee yoo inni lolaan dhufees lolaan inni tolaan dhufnaanis tolaan akkasitti addabaanaa jechuudha. Wanni kun ammoo dirqama dhugaa haa ta'u. An ammoo akka tokkotti deemuudhaan fadhaqee dhaqee ilaaluu ammoo wanta nama isa. Achi bakka inni intala geessisan dhaqee yoo intalti san duwwaadhaan achi jiraatte achi mataa isaaniitti cabsee dhufu. Wallahi akkasiin narra hojii amma akka deemuu fadha. Bakka dhageessee ni beekama. Bakka namaan natti hime ammaan tana. Mana san ni beekama xawwaalii dhaqu. Mana xawwaalii ni beekama. Mucaan naas suyaamaa kootu laalee jira. Akkamiin godhama kaniin kaamoo akkamiin? Laaleen dhufamoo mootarii irraa akhi nama buleetiin ganama deema. Egaa moo buleetiin ganama dha. Ganama kaboru. Egaa akhi nama ammalee lila beekadhu. Ammoo kan arra dhaqee ammoo dhaqee achitti wal cabsinaa beekadhu daara ol goona. Amma dhaquudha moo ganama dhaquudha. Amma kan lamaan bichaa si gaafadheetiin akkasitti unii utaala jechuu barbaadeen. Wajjin daynu ammatti wajjin hin taatu. An amma tun dhimma kishaa keessa jira bakka sillee hin barbaachisu. Ati taa'i.